Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni chaanaalee Abbaa Musliim. Har'a barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokkoon isiniif qabadee dhufee barnoonni keenya kanarraa maal yoo naan jettan jechuudha. Akkamitti giiftii namni nuuf kenne karaa kooyinaatti jijjiirannee nutillee namaaf kennuu dandeenya waan jedhamu kanarraa isin garsiisa. Obboleeyyan chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayivii, laayikii, sheer godhuudhaan hanga dhuma barnootaatti naa waliin tura. TikTok keessan keessa ni galtan. Eega TikTok keessan keessa kana galtanii booda bakka sarara sadii gubbaa tanarratti tuqattanii jechuudha. Bakka gubbaarra tanatti naaf tuqattan. Gisee kanatti tuqattan booda kunooti setting and privacy tun jala kanarra jirti. Asirratti akkana tuqattanii jechuudha. Eega asirratti tuqattan booda setting keessa isin galcha jechuudha. Setting keessa isin galcha TikTokiin kamiyyuu ni qaba jechuudha. Baalaansii bakkee tutana shanaffaarra jira. Baalaansi bakkee tanarratti tuqattanii jechuudha. Maal godhu yaan amma giiftii namni nuuf kenne kooyina ittiin bitannee nutillee namaaf kennuudhaaf jechuudha. Karaa kan duraan baalaansiidhaan mallattoo dololaatti nuuf ta'aa jiru san karaa kooyinaatti jijjiirrachuudhaaf yaanaa jechuudha. Amma gizee baalaansii keessan irratti tuqattan booda xiqqoo ni eedan. Kunooti amma gizeen baalaansii xiyyaarratti tuqee booda akkana naa fida. Bakka view jettu tanarratti yoon tuqadde kunooti baalaansii xiyyaa waan keessaa qabu nagarsiisa jechuudha. Waan inni baalaansii keessaa qabu nagarsiisa jechuudha. Waan inni baalaansii keessaa qabu nagarsiisa jechuudha. Gizeen akkanatti irratti tuqadde booda kunooti amma meeqa qabdanaan jechaa jira. Meeqa qabdanaan jechaa jira. $8 fi tuqaa saantiima 69 qabdanaan jechuudha. Amma yoo kooyina bitachuu feetee fi kun ammoo karaa baankii dabarfachuudhaaf keessaa baalaansii jechuudha. Kan jalaa kun ammoo recharge for coins ka jiru kanarratti tuqannee kooyina binnee waliin ilaallaa jechuudha. Karaa lamaan bituu dandeenya. Karaa lachuutu isiniin garsiisaa jechuudha. Amma kan jalaa kan mallattoo diimaatiin taa'u jiru kanarratti tuqannaa jechuudha. Gizee akkanatti irratti tuqannee booda keessa nu galcha jechuudha. Kooyina bitachuudhaaf yaana jechuudha. Amma kunooti 100 yoo feetes naan jaa 200 yoo feetes naan jaa walumaa galattuu waan baalaansii keessaa qabdu 755 siiftaa bitachuu ni dandeessa naan jaa jechuudha. Amma dhufnee bakka tanarratti yoo ammoo hanga barbaanne bitachuudhaaf kunooti sanduuquma gubbaa kanarratti tuqachuu dandeenya jechuudha. Sanduuquma gubbaa kanarratti tuqee hanga feene itti barreeffachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kunis itti barreessee bitee isin agarsiisu. Kooyina 50 jooni. Amma kanatti itti barreeffatanii hanga barbaadan isinis itti barreeffatanii amma kooyina 50 meeqaan bitattanaan jechaa jira. Tuqaa saantiima 58 bitatta jalatti naan jechaa jira jechuudha. Kunooti recharge yoon tuqee naaf bitamaa jechuudha. Exchange kanarratti tuqee jechuudha. Exchange irratti gizeen tuqee kunooti ammallee exchange naaf bita jechuudha. Exchange kanarratti tuqattaa jechuudha. Kunooti bitadheen jira jechuudha. Amma bitadheetiin jira jechuudha. Meeqaan bitadhee kooyina 50 bitadheetiin jira jechuudha. Kooyina 50 bitadheetiin jira jechuudha. Baalaansiin kiyya kan duraan meeqa ture kunooti ilaaluu dandeessan. Baalaansiin kiyya duraan $8 fi saantiima tuqaa saantiima 69 ture jechuudha. Kunooti saantiima 58 narraa hir'isee jira jechuudha. Kooyina 50 bitadheetiin jira jechuudha. Karaan tokko kanaa jechuudha. Duraan saantiima 100 keessaa qaba amma 219 godhee jira jechuudha. Kooyina jechuudha. Karaan lammadaa kan itti bitachuu dandeenyu akkanumatti baanee amma saariimarraa sararama gubbaa kanarratti tuqannaa. Setting and privacy kajoo kanarratti tuqannaa jechuudha. Dhufnee ammallee baalaansii kajoo kanarratti tuqannaa jechuudha. Karaa biraatiin bitachuudhaaf jechuudha. Kunis amma karaa biraatii kanaas isin garsiisa jechuudha. Karaa amma isin garsiisuu deemu kunis jechuudha. Karaa lammaffaa kunooti bakkuma tanarratti tuqannaa jechuudha. Exchange bakkee tanarratti tuqannaa jechuudha. Kunooti amma meeqa bitadhe jechuudha. Saantiima doolaara takkaa fi saantiima 60 meeqa bitadhe kooyina 100 fi 60 bitadhe jechuudha. Kunooti ilaaluu dandeessan jechuudha. Duraan 200 fi 19 keessaa qabe jechuudha. Kooyina ammallee bitadheetiin jira jechuudha. Karaan biraa ammallee kan bitachuu ni dandeenyu jechuudha. Kunooti ammallee asumarratti tuqattan. Ammallee asumarratti tuqattaniituma
ammallee kana nu galcha kunooti baalaansiin kee doolaara jaafi tuqaa 50 naan jechuudha kunooti exchange for coins ka joo kanarratti toqattan jechuudha kunooti 200 barbaaddes naan jechuudha 200 barbaaddes 200 barbaaddes waan ati baalaansii keessaa qabdu guututti karaa coinaa jijjiirrachuu barbaaddes jee kana naafida yoo barbaaddan akkuma arreen tan isin garsetti hanga barbaaddan bitachuudhaaf bakkuma gubbaa tanarratti sararama gubbaa kanarratti toqattanii itti katabduu dandeessan jechuudha yoo hin barbaannes dhuftaniituma akkanuma gootanii dhibba bitachuudhaaf yoo barbaaddan jechuudha dhibbumarratti toqattanii exchange kanarratti toqattan jechuudha kunooti richaarjii naaf dee jira jechuudha dannaaf godhee jira jechuudha coina dhibba takkas ammaas itti daadheetiin jira jechuudha raayitinaa godhee jira kunooti baalaansii kiyya laaluu dandeessa jechuudha narraa hirrisee jira jechuudha akkanatti isteepii salphaa ta'e kanaan coina bitachuu dandeessanii isinin jaa kan namni giftiidhaan isiniif kennee baalaansiidhaan isin keessa taa'u jiru akkanatti coinaan bitachuu dandeessanii isinin jaa barnoota kana laayikii godhuu hin dagatinaa obboleeyyan keessaniif illee sheer godhaa akka isaanis irraa barataniif waan isin dhibee koomentii irratti naaf barreessaan isinin jaa hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.